Egaa artistoonni keenya waggoota hedduu jiruu keessan aartii taasisuudhaan hanga ammaatti waan geessaniif nullee isin arginee gara aartiitti dhufneerra. Kanaaf immoo galatoomaa jenna. Galatoomaa jenna ammas irra deebuudhaan. Galatoomaa jenna. Namoota taatummaadhaan artistoota keenya taatummaadhaan jalqaba ilaalaa turre. Isaan ilaallee gara aartiitti kan dhufne artisti Tasammaa Galataa. Gara waltajjiitti naas hin madhaane abbootii gadaa harkaa beekamtii fi waraqaa galataa nuuf fudhatu artist Tasammaa Galataa hedduu galatoomaa. Galatoomaa jenna mee galatoomaa naa jedhaani. Ayyee itti aansuudhaan artist Olii Naggaa. Artistii beekamaa jaalatamaa hangafa ta'an keessaa Olii Naggaa. Namoota baay'ee jaalannu artistoota keenya hangafoota keenya baay'ee jaalannu keessaa itti aansuudhaan artist akkasumas ambaasaaddara nagayaa Peace Ambassador jedhamuudhaan kan beekamu artist Peace Ambassador Tamrat Kabbada. Galatoomaa isiniin as geenye isiniin waa hunda agarre. Itti aansuun tuta dhangaa keessatti isin beektu ni barreessa ni qopheessa. Mo'ataa Shannee artist Mo'ataa Shannee hedduu si jaalanna hedduu si dinqisiifanna. Galatoomii artistoota galatoomaa jennuun keessaa isaan tokkodha. Ayyee nu galatoomaa. Itti aansuun yeroo baay'ees waliin hojjedheera kolfuu taphachuudha. Artistiin keenya artist Humneechaa Asaffaa. Artist Humneechaa Asaffaa. Hayyee dhufuudhaafi. Hayyee artist Humneechaa Asaffaa. Hayyee egaa itti tolle dhiifama gaafatanii jiru. Akkasumas taatummaadhaan kan beektan yeroo baay'ee gara jabaatti jedhama. Garummoo taphaan kolfaan diraamaa keessatti Abaaboo Warqinaa. Okay, hin dhufne ta'a. Tole bakka bu'ummaadhaan artist Peace Ambassador nagaa Tamraat Kabbada fuudhaafii jira. Hayyee itti aansuudhaan kolfuu taphachuudhaan kan beekamtu kan baay'ee jaalatamtu tuta dhangaa keessattis baay'ee hirmaannaa guddaa kan goote siin agarreetiin nutis ogummaa kanas seenne kan jennuun artist Elsaabeet Komo. Galatoomaa jennaani. Itti aansuudhaan namoota filmi meekar kan jedhaman filmi meekar daareekti gochuudhaan akkasumas barreessuudhaan filmii namoota qopheessan keessaa akkuma reefisniin jee durbummaa aartii Oromoo durbummaa filmii kan fudhate filmiin jalqabaa eenyunni Eelaa Abrahaam Abrish Abrahaam Jaalataa filmii jalqabaa afaan Oromoo kan hojjete Abrish Eelaa Abrahaam Jaalataa. Abrish hedduu si galateeffannaa hedduu nu galateeffanna. Galatoomi Abrish galatoomaa akkasumas barreessa diraamaa dheeraa OBN irratti darbaa turan akkasumas reediyoo irratti darbaa turan kan barreessaa turan keessaa
Abu Adam Abu Ilke barreessaa Ilke Abu Adam Abu barreessaa diraamaa Ilkeeti akkasumas Amasilo diraamaa Amasilo barreessaan isadha. Haye kan biraa diraamota hedduu irratti taatummaadhaanis kan beektan barreeffamaanis fiilmii isaas kan barreesse akka Bidiruu Jaalalaa Kumsaa Taammanaatiin gara waltajjiitti nama Galatoomi. OBN irratti diraamota darban hedduu isaanii diraamaa raadiyoos TVs direct gochuudhaan kan beektan maqaa brand ta'eetiin kan hafe OBN keessatti Chombee Haile Mariam director Chombee Haile Mariam Chombee Haile Mariam egaa fuula isaanii baay'een hin beeytanii egaa isadha Chombee Haile Mariam jechuun. Aye galatoomi jennaan galatoomi hojii agammaa hojjetteef akkasumas diraamaa dheeraa dambaliitiin kan beeytan Oliyaad Guddataa barreessaa daayirektara Oliyaad Guddataa egaa dargaggeessaa garuu hojii hedduu nama hojjeteedha. Baay'ee galatoomi horii nu buli fayyaa nu ta'e jennaan akkasumas muuziik viidiyoo hedduu hojjechuudhaan diraamota daayirekti gochuudhaan barreessuunis akkasuma garuu irra cala siinimaatoogiraafii kenna irratti hojii guddaa namoota hojjetan keessaa kan himamu fiilmi meekar King Rago faranjii hojjechiistan kan jedhame King Rago Burqa Promotion King Studio egaa King Rago wanta hedduutu isa qunnama gaa hojii yeroo hojjetu jechuudha. Jalqaba magaalaa kana keessatti muuziik viidiyoo kan jalqabe King Studio dha yeroo jalqabaatiif jechuudha. Itti aansuudhaan daayirektara akkasumas fiilmoota kan akka Leelloo barreessuun daayirekti gochuun diraamota dhedheeraa akkasumas safuu hojjechuudhaan barreessuun daayirekti gochuudhaan kan beekamu dargaggeessadha. Abbaa Leelloo Girmaa Tashooma Abbaa Siingiddan Girmaa Tashooma galatoomi. Aye itti aansuudhaan gama muuziqaa industirii muuziqaa keessatti namoota hojii hedduu hojjetan keessaa garuu yeroo baay'ee maqaan isaan dhaamu artistoota akkasiin hin jiru. Urgii Daadhii Amiin Huseen Jaamboo Jootee hanga ammaatti Keekiyyaa badhaadhaas muuziqaa isaanii qindeessuudhaan duuba kan jiru Abbaa Dhiiroo Xilaa'uun Tolaa Xilaa'uun Tolaa nu galatoomi. Galatoomi Xilee egaa Xilaa'uun Tolaa jechuun isadha. Weellistoota hedduu duuba kan jiru kan baay'ee isa jaalannuu fi kabajnuudha. Akkasumas gama shubbisaatiin waggoota hedduu hojjechuudhaan akka reefisiniin jee
Odaa Nabee hundeessuudhaan jalqabee akkasumas baandii urjii Adaamaa keessattis urjii taateetiniin kan hanga ammaatti hojjetaa jirtu. Ogeettii shubbisaa akkasumas aartiist Alfiyaa Haji haadha Yoomiyyuuti. Yoomiyyuu kiiboordistii kenna jechuudha. Haadha Yoomiyyuuti. Galatoomi Alfii. Egaa maatiin kuni artistootadha isiniin jeera. Maatiin kuni Yoomiyyuu Saamsoon kareef kiiboordistii akkasitti kiiboordii taphataa ture haadha isaati. Nu galatoomi Alfii. Ka waggoota hedduu aartii ummata kanaaf afaan ummata kanaaf deebi'ee ummatuma kanaaf kan hojjechaa turan keessaa weellisaa qabsaa Suutee Bareentuu. Suutee Bareentuu. Suutee Bareentuu hin jiran. Hayyee waggoota hedduu ogummaa shubbisaa kana keessatti hojjechuudhaan kan beekamu ijoollee hedduu kan horate garuu immoo yeroo baay'ee fuullisaa miidiyaa kanaan hin beekamu. Ammuma argitanii TVdhaan isin cinaallee yoo jiraate hammachuu dandeessu. Yeroo baay'ee hin beekamu fuullisaa. Abbabaa Tolosaa. Galatoomi. Abbee galatoomi hojii ati hojjetteef aarsaa nuuf kaffalteef galatoomi jenna. Galatoomi. Ayyee abbee nu galatoomi. Kunoo isin argine gara ogummaa kanaatti seeni. Isiniin har'a geenye. Galatoomaa ammas irra deebi'uudhaan. Galatoomaa. Artistoonni hedduu galata guyyaa har'aa galata isaaniif galchinu hedduu turan. Garuu sababa gara garaatiin nuuf hin argamne. Kanaaf maqaa isaanii hunda isaaniidhaa mana iddoo isaan jiranitti Inistituutiin Aartii Oromiyaa sagantaa bal'aatiin yookaan mana isaanitti deemneetiniin galatoomaa kan jennuun ta'a. Nu biratti yoon argaminis Humneechaa Asaffaa hedduu nu galatoomi. Addisuu Shantamaa Abrahaam Fallaqa nu biratti argamuu dhabdanis sababa keessan nutti himtaniirtuu fudhanneerra nuuf galatoomaa ammas iddoo jirtanitti. Urgii Daadhii Kadir Filatoo Abbabach Ajjamaa Yeshii Raggaasaa Fiqir Amsaalu Artiist Hannaa Mokonnin Saamsoon Mokonnin Mintuwaab Hayilee Daadhii Tufaa Isaayyaas Ahmad hunda isaanii hedduu galatoomaa jennaan. Boru hawwii guddaa kan isarraa qabnu dargaggeessa tokko qabna. Ammas galatoomi kan jennuun dargaggeessi galatoomi yeroo siin jennu assaayimentii sii kennaa jirra. Boru kana caalaa sirraa eegnaa kan jedhu jechuudha. Buruuk Girmaa beekii gara waltajjiitti nu kutu. Galatoomaa akkasumas ogummaa kana keessatti waggoota hedduudhaaf turtus yeroo himmaa jaalallee koos taateetiniin hojjettee jirti. Baay'ee na jaalatti ammas. Yeroo gabaabaa keessatti aartii kana aarsaa isiin kaffalteen haadha qabeenyaas taateerti. Seenaa Abeebee gara waltajjiitti. Seenaa Abeebee.
galatoomi galatooma. Egaa keessummoota keenya gara iddoo isaaniitti nu deebistu galatoomaa galatoomaa fayyaa nu ta'a jenna.